hadiisatti ni amantamoon amantuudha. Kaniin sin jechaa jiru. Niin amana alarraa solee ni jennaan gaafii ta'e guutuu siif hin deebisa. Okay. Duma shaara kamitti si gaafadhare. Bar gaafumaatu isii tana wal qabatti. Gaafumaatu kana laallaan. Gaafumaatiitu kana dura gaafii gaafatan san gaafii san fudhadhe hin fudhanne akkasi kennan. Bar sheekha hogguu dhibba dirra sii deebi laala akkinii siin jee hadiitha laala dhagee. Hadiithni jiraachuu ni amantaa. Yes niin amana. Garuu ammoo amma nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti hoggaanii fi obboleessa keessa gartan salaamtaa irra qaraa hoggaanii fi wanni gartan akkana godhaa gaafa jiru jecha bareedanii fudhadha. Walaakin akka waxyitti miti akka gorsa bareedattiin fudhadha. Eessarraa haasawa? Ifirraa raa'ii isaarraa haasawa? Akka seenattiin fudhadhaan jee. Wanni oguu haasa'u san mee lafa keenya anamma hadiidhaan laala asmarra naadhaabi asmarratti gizee akkas jeedha kan amma fudhattu san gizee akkas jiru san raa'ii isaatii falsafaa isaatiin maqaan isiidhaa quraaniyyaa jaamtu isii ifiin jaa jechuu miti tan ummanni quraaniyyaa juun wanni beekuu qabda yeroo hundaa'uu gareen maqaaleen firqaalee islaamaa hundi maqaa san isiin hin fudhattu amma fakkeenyaaf khawaarijaan nuti khawaarijaa jechuun fudhattu. Bahinsasii hujiisii ilaaleen namni maqaa khawaarij jaamtutti baasa. Quraaniyyaas akkasumatti quraana malee hadiisan fudhannu jechuusiisan laalaniiti ummanni quraaniyyaa jedhanii itti baasan ulamaan islaamaa itti baasanii isaan ifiin jedhaniis ifiin ja'uu baataniis ifiin ja'uun isaanii dirqamaa miti. Irra hedduun firqaadhaa maqaa itti baasan malee isin maqaa san hin fudhattu. Hujii isaaniitii fi maqaa itti beesantu walii gala jechuudha. Kanaaf gareen tun jala sararree quraaniyyaa ta'uu siidhaa hujii siitii wajjiin isin himuudhaaf. Quraaniyyaa jechuun warra quraana malee hadiisa hin qeeballuu hadiisa hin fudhannuu jechuudha. Ragaa wajjiin isin himaa akka gareen tun garee san taate. Yeroo hunda firqaan yoo namni firqaa san fide ergama duubaa qabaates namni biraa duuba jiraates kun haqa jeetumatti amanee jala deema wallaalaan. Irra hedduu firaqa waan jaan kana firqaan hundi wanni irra walii galtu wanni isin irra walii galtu firaqa wanni jaan hundinuu wallaala irratti walii galtuudha. Ergama biraa qabaachuu irratti namni biraa ergaan duuba jiraachuu irratti walii galtuudha. Firaqa hundaa'u abaluu duuba jira isiniin hin jiru jara santu duuba jira jechuudha. Jara warra dhihaa sanni beeytanii. Kanaaf ammoo firqaan tun adda. Waan firqaan takkalleen hin qabne ta'e isiin qabdu silaa akka jettu Oromoon ogummaa maaftu waraabessi kanuma duuba irra guddaadhaa jedhan. Firaqninis kanuma duuba irra dhufuutu waan ajaa'ibaa irra fidaa deema. Qur'aana malee hadiisan qeeballuu jechuusiiti. Kulliin firaqaa hadiisa qeebaluu irratti walii galtuudha. Wanni isin dallalfatu qur'aana ergasii hadiisa. Akkaataan isaan itti dallalfatan haa wal dhabuu. Sahihaa fi daciifa dallalfachuu irratti wal dhabanii. Akkaataa irratti yoo wal dhabanis garii qeebaluu fi garii diduu irratti wal dhabanis firaqni hundinuu wanni isin dallalfattu adillaan isii quraanaa fi hadiisa. Tun tajaajibaa waraabessi kaboodaa irra guddaa kuma jaansanitti quraana malee hadiisan qeeballu yaa. Kana qofaa miti. Seera shari'aa huduuda shari'aan keeyse. Wahaddada huduud shari'aan islaamaa daangaa hedduu daangaa keeyse. Daangaalee kanallee hin qeeballuu jechuu isaaniiti. Fakkeenyaaf nama zinaa godhe rajmii godhuu nama islaamummaa irraa garagale haddiin isaa tan hadiisa keessa jirtu san toobaa irra barbaadanii yoo dide tarkaanfii irra fudhachuu wantoota biraa kana fakkaatu huduuda seera hedduu diduu jechuudha. Akkasuma ammas quraana yaadafiitiin fassaruu. Tafsiira keessatti quraanni kafassaramuun quraanaan fassarta itti aansitee quraana hadiisaan fassarta. Itti aansitee quraana jecha sahabaatiin fassarta quraana jecha salafus saalihiin fassarta akkasuma ammas quraana lugaa arabaatiin fassarta. Isaan yaada keenyaan fassarraa jira yaada isaaniitiin quraana fassaran. Waa hedduu waan diin islaamaa keessa jiru ta akka shafa'aa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam quraana keessa waan hin jirreef hadiisa keessa malee saraahatti waan quraana keessa hin jirreef nabiyyiin magantaa namaa dhaabbatuun hin jirtuu jedhan. Azaabni qabrii hin jiru jedhan. Mallattooleen qiyaamaa hedduun kan akka
dajjal aakhira zamanaa keessatti dhufu kakka Ciisaan bu'u kana hundaa'uu ni inkaaran jechuu kana qofaa miti hedduu inkaaran ta duruun inkaaranii jira ta ganaatti gahuu ta'anii jira jechuu suuta suutaan as baafachaa deeman kumaan deeggadde isiniin hin jee waraabessi biyyee san beeyne dhaqee keessummaadhaa halluun wafaajee akka jaansanitti waa hedduutu ganaa boodarraas bahuu ta'a jechuu kanaafuu wanni asitti isiniimuu barbaadu wahuma fedhan haaree yoo fidanis waan hadiisa keessa jiru tan hadiisni dubbate faallaa siidhaa fidanii haaree isinitti hin ta'in jechuu kiyya. Fakkeenyaaf ijoollummaan teenya ta'amma waan kana fudhachaa jirtu wanni kun dura biyya Hindii, Paakistaan biyyoota adda addaa keessatti argamteet ergasii gama biyya Arabaas dhufti. Jaarraa amma keessa jiru jaarraa 21ffaati jaarraa 19ffaa keessa. Wanni kun waan jaarraa tokko amma dabre jechuudha waan amma jaarraa tokko fixe waan turee miti. Firqaan tun jechuudha akka firqoolee biraatti waan turee miti. Waan baasan hunda tarrasi ajaa'ibsiiftu. Diin Islaamaa kana keessatti ulamaa gurguddaa akka gaaraa jira warra akka Bukhaarii warra akka Muslim warra akka Sunan Sittaa jaan kana hunda arrabsan afaan isaan jaansan irra deebi'een ju'an jecha isaan jaaniin san isinuu dhageessanii jirtan miidiyaa irratti inuma arrabsan jeetuman bira kutaa maaliif jennaan quraana malee hujjaan ta'uu hadiisni jechuurra dhaabbatanii gaafa kana fatwaalee faashina baasan ganamuu fatwaa haaree gabbaasan halaaleessuu keessatti ta duraan haraamii halaaleessuu keessatti ta haram halaaleessuu keessatti ta halaal haraamessuu keessatti hundaa'u namni gaafa hadiisa inkaare diin kana guutu jijjiire jechuudha. Baaba fedhiisaa akka fedhu hundaa'u karaa banate dhageessan muuziqaan halaal ijee muuziqaan halaal jee sanbira kutee tatana booda dhuftu sanan isinitti himu isinuu arguuf teessanii. Waraabessi guddaan keessan kamii jennaan kanuma afaan cumaa kanaa jee jaan. Tasi ajaa'ibsiiftu silleen ajaa'ibsiisimee maasii ajaa'ibsiiftii miti. Ulamaa gurguddaa akka gaaraa san arrabsu san bira kutanii warri sahaabaallee arrabsu ni jira. Keessa kitaabban babarreeffamee jirus ni jira. Wanni waan bubbulee waan waggaa 100 dabre waan taateef. Kun sin ajaa'ibsiisin ulamaa teenya fa'aa arrabsuun du'aata keenya fa'aa arrabsuun sin ajaa'ibsiisin maaliif jennaan akka jaan afaan Oromootti hanguma dhugaarraa fagaachaa deemtu nama dhugaa dubbatu jibbaa deemtaa jaan. Akkamitti namni eega dhugaarraa fagaate ulamaa'ii dhugaa akkamitti hin jibbine. Kanaafuu wanni nan arraan tana labsuu barbaadu rakkoo uumamte kana ulamaan islaamaa du'aanni islaamaa rakkina sii madaalee laalee ibsa ummataa kennu qabaa lallabbii nanarra lallabuu deemu labsii nanarra labsuu deemu rakkooleen tun osoo isiin hin babal'anne mayra kana qacaletti akka murtan akka ummataaf ibsa kennitanii jaa takka lammaffaa dargaggoota keenya warra miidiyaalee fayyadaman warra miidiyaa hawaasaa irratti aktiif ta'e diin isinif fakkaattee wanni fatwaan isaan godhan fatwaa isinif fakkaattee wanni isaan himan kun waan isaan dura diin keessa jiru isinif fakkaattee akkan dogoggorree jechuun dhaamuu barbaada. Maaliif jennaan nama rabbiin itti jallise marqaatu ilkaan irraa yaaseetti Oromoon nama rabbi itti jallise osoo ulamaan gurguddaan akka gaaraa kun jiru umrii isaanii ilmii keessatti quraana rabbii keessatti hadiisa rasuulaa keessatti fixe jiraniiti durriyyee afaaniin adaban qabne ta hujiin adaban qabne ta wanni isaan hojjetan gaariin ta'in ta wanni isaan dubbatan gaariin ta'in jala deemtanii diin akka isinitti hin fakkaanne isiniin jechuun barbaada. Ergaan jabduun hin dhaamuu fedhu kana osoo ulamaa'iin jirtu bakka ableen jirtutti foon nama nudhanii jechuu dhageessanimi akka danqaraan fatwa je'ee yookaan hadiisa quraana keessa malee quraana keessa hin jirtu jee waan guyyaarraa faashina guyyaarraa baasan akka isinii gadi hin finnee isin jechuu barbaada. Irra guddaan kaayoo isaanii akkuma isin beeytanitti afaan arabaatti maqmaaqsa tokko jira khaalif tu'raf namarraa addachi bahini beekamtaayii waan jedhanii ni jira. Silaa wanni itti beekamaniin waa hedduu jira namni diinsaa balleessee if balleessee hin beekamu kun akka gowwaan iffannisee amma biyya faranjii keessatti if ajjeesanii ajjechaa saniin beekamu duute eega duutee booda maal beekamta. Kanaaf amantaa ta'e balleessitee diin kee gurgurtee islaamummaa ta'e balleessitee beekamta. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa waan kana balliseen isin himuu barbaada. Wanni kun akkuma reefu isiniin jeetti jaarraa 19ffaa keessa argamte wanni isin irraa argamte akkaataan isin itti argamte shubahaa fakkii namni dhuunfaa hadiisa keessatti shakkii waswaasa wanni kana akkamitti taati
dura waan ajaa'iba isinitti wanni isin irraa kaate hadiisa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yoo deeyse tiitichi goflaa tokko jala dhukkuba baadhatee deema goflaa tokko jalatti dawa baadhatee deema goflaa tokko jala jarmi nama miitu baadhatee deema goflaa tokko keessatti waan san balleessu baadhatee deema isinii waa dhugu jiru yoo isinirraa keessa bu'e khaysin fayyadu san ol qabeeti khaysin miidhu kanatti gaqqabeeti titit jee keessa deema keessa gallimsiisaa jee nabiin alayhi salaatu wassalaam akkami wanni kanaa taati tanarraa kaate dubbiin shakkii waan akkanaarraa laakiin haqiiqaa addunyaan irraan tana saayinsiin addunyaadhaatti dhaqqabeeti waan san qoratanii qorannaan itti gee akka goflaa tokko jala summii baadhatee deemu tokko jalatti akka dawaadhaan deemu itti dhaqqabanii jiran tanaafi tana fakkaatu waan hedduu jechuudha tan amma himee yeroo isinitti hin dheereessine sanirraa kaate akkasuma warreen qaroomina warra dhihaa hordofu warra akaadaamiyyoota diin hin beeyne barnoota akaadaamii malee laalee aqlii isaanii doomaadhaan laalee aqlii isaanii tarakkoo qabduun tashakkii imaana keessa qabduun laalanii aqlii irraa waan ka'e jechuu wanni kun silaa sheekul islaam ibnu taymiyaan akki jee aqla saliimiin naqla saxiihii wajji waliin dhabu jee akkuma naqliin sahiihni jiru aqliin saliimni jettii jee aqliin nama fayyaa qabu akkuma hadiisni sahiihni dubbatu san itti amantii fudhatti aqliin dhukkuba qabduutu faallaasanii deema jechuu asirraa ka'aniiti sadarkaa gaheen hadiisaa nama keessa gabbu'uu namni hadiisa keessatti quraana keessatti dhalatee namni dhalatee quraana osoo qara'uu hadiisa rasuulaa osoo qara'uu guddate afaaniin baalagee hin fudhadhu hadiisa numaa hunjuu afaan isaa jechuu hin danda'u asirraa ka'anii hanga hadiisni hujjamaa hun ta'uu jechuu ga'an jechuu akkuma ijoollee teenya keessaa'u warri waan kanaan mokkoran kuma isinuu dhageessanii jirtanitti dura ulamaa nama hiriyaa fi arrabsuurraa ulamaa gurguddaa dabarta ulamaa gurguddaa arrabsuurraa Bukhaarii Muslim arrabsuu dabarta sanbira kuttee sahabat dabarta sanbira kuttee rasuula dabarta jechuudha xiqqoon jalqabaniiti osoonan namichi kaje dhageessanii harkarraa murraanii osoon gaafaan mana jiru manatti yeroonan khillee lukkuu hatu haati tiyya nagarafte silaa dibichaatee harkinarraa muramuu je gaafa inni shabaaba du'aata arrabsu gaafa namni shabaaba du'aatatti quba qabu san osoo irraa usuu baatanii ulamaatti hin dabu gaafa inni ulamaa arrabsu osoo irraa usuu baatanii silaa Bukhaarii Muslimitti hin dabruu jechuudha gaafa inni Bukhaarii Muslim arrabsu osoo irraa usuu baatanii sahaabatti hin dabruu jechuudha tartiibaan dubbiin akkanumatti deemti kanaafuu firqaan tun firqaa biraatii wajjin wanni addeesii godhu hadiisa guutuutti inkaaruudha yookaan garii hadiisa dura ni shakkita garii hadiisa inkaarta eegasii guutuutti hadiisa diddaa jechuudha tartiibni akkana tartiibni siidhaa jechuudha ammoo beeka firaqni amma duraa hundi wanni waraabessi qaboodaa irra guddeessiniin jehuuf akkaataa itti dallalfattutti yoo wal dhabde malee hadiisa sahiha godhuu fi da'iifa godhuu keessatti yoo wal dhabde malee akkaataa itti hadiisa kana fidattu ragaadhaaf akka itti fidattu keessa yoo wal dhabde malee namni tokko hadiisa numaa fudhadhu hin jiru beeki kanaafuu firqaan tun firqaa shaazzaa firqaalee hundaan addaa hadiisa diduudhaan keessaa'uu hadiisa keessaa Bukhaarii Muslim diduudhaan mee kamin namni Bukhaarii Muslim dide sunan sitta kana hunda bar jechalma namaati jee gaafa kanaan jechalma namaati yoo itti aansee hadiisa rasuulaatiinis jechalma namaati dhuga hadiisa nabi rabbiitis ilma namaati sahaabaalleen ilma namaati akkasuma Bukhaarii Muslim illeen ilma namaati gaafa jecha isaanii diddi maal jaan maqmaasatti namni ulee Muusaa didi ta Fircaunaan diduu jaan karaa ati deemtu otuu ni beekte jechuudha ta kanarra si ajaa'ibsiiftu wanni firqaa tanarraa fokkotu diin kana guutuu ifi yaada isaaniitiin fassarachuu yaada isaaniitiin fakkeenya isiniif hin fiduu ta'a quraanni salaataa ja waaqiimu salaata ja wa'aatu zakaata ja walillaahi ala naasi hijjul beeti ja ilma namaatiif hajji godhu ilma namaa irratti hajji godhu jira salaata zakaa kannadha salaanni kun raka'aan isaa meeqaa zuhriin kamii asriin kamii meeqaa maghribni meeqaa yeroon isaa kamii akkamis salaatanii yeroo jilba qabatan maal jaanii yeroo sami Allah ol godhatan maal jaanii wanni takka quraana keessa hin jirtu hadiisa keessa malee wanni isinii galuu qabu jechuudha guutumaa guututti diinni islaamaa kun bakki ahkaamni guddaan bakki inni jiru hadiisa keessa jira jechuudha namichi gaafa hadiisa dide
booda maal itti aansa beeytanii amma warri daangaa gee warri xarafa gee wanni jechuu jiran salaanni wannummaan salaata jaanii nama darariin jirtu ganamumaa galgala rabbi qulqulleessanii taa'uudhaa jaanii lulluqatu deebi'anii jiran akkanarra turan kunis karaa san deemu jira yookaan mata dhooyfatee jira gana mataasaa ol baafatee karas deemu ta'a jechuudha. akkaataan isaanii masmarri tokkuma jechuudha masmarri isaan irra dhufan ijmaaca ulamaa islaamaa hunda guututti diduu sahaabaa taabiciyyoota a'immaa afranii maal jaan quraanaaniif geenya hadiisatti naa jabnu aqlii teenya irratti hirkannaa aqlii teenyaan fassarraa akkana jechuun bar namni yoo quraana aqliin fassare namuu mata tafsiira qaba namuu mata firqaataa kophaatti firqaa nama tokkoo firqaa takka ta'a jechuudha. kanaaf zakaa wanni irraa amma fakkeenyaaf quraanni salaata zakaa kennadhaa jaa zakaa re'ee irraa hagamirraa kennanii gaalarraa meeqa kennanii horii yoo meeqarraa bahaa wanni takka quraana keessa hin jirtu hadiisa keessa malee quraana keessa wanni jiru zakaa kennadhaa jechuu jira akkaataan itti kennan amatatti yeroo takka yookaan re'ee hanganarraa hangana gaala hanganarraa hangana wanni sun hundinuu hadiisa keessa jirti jechuudha. akkasuma hajjiinis xawaafni sa'ayiin jamaraata darbachuun hojiin hajjii guutuun hadiisa keessa jirti malee quraana keessa hin jirtu jechuudha. nama tokkootu sahabaarraa Imraan eenyu jaaniin Imraan ibn Safwaan Imraan ibn Huseyni gowwaan wayiitti dhufee warra yaada kanaa qabu quraana qofanatti himi quraana malee hadiisa dhaga'uu yennaan deem gowwaa jeenje bar salaanni itti sagada quraana keessa maghribni rakaa 3 jechuun subii rakaa 2 jechuun zurii rakaa 4 jechuun ni jirti jeenje zakaan waan kanarraa humbahan ni jirti bakki inni keessa jiru hadiisa keessa jira malee quraanni jumlatti waliigala dubbata malee hadiisaatu hujii waan quraanni dubbatu sun hundaa'u fassara jechuudha. hadiisa jechuun hiikummaan isaatu waan ergama rabbii irraa dhufe jechaan gochaan waxyumatee jechuudha waan nabii rabbii biratti alayhi salaatu wasalaam hojjetame nabiin mirkaneesse irraa use waan san hojjetamu sani walumaa galattu hadiisninis qur'aanninis waxii rabbi irraa taate wanni inni wal dhabuun qur'aanni waxyiinis lafziinis rabbi irraa kan rabbiin gabbarani jecha isaatis rabbiin gabbaran ma'anaan illee odeessuun ta'u hadiisni immoo ahkaamni isaa rabbi irraa jechi isaa nabi rabbi irraa alayhi salaatu wasalaam ka dubbate nabi rabbiiti jechuudha. ragaan kanaa qur'aanni rabbiin qur'aana keessatti waan jiru wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa waxyun yuuxaa nabi muhammad fedhii isaa irraan dubbatu wanni inni dubbatu hundi waxiidha wanni inni dubbatu hundinuu waxiidha ayata qur'aanaa keessatti mas maaltu jira wa anzalnaa ilayka zikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim qur'aana wanni sirra buufneef waan nuti sirra buufne kan akka ummataa ibsituufi salaata jechuu rabbiin itti buuse akkatti salaatan san hojiin akka ibsuufi maal jee salluu kamaa ra'aytumuunii usallii akkanaa salaatu nagartanitti salaata akkanaa salaatu na beeytanitti salaata jee nabiin alayhi salaatu wassalaam. hajjiis khuzuu annii manaasikakum hujii hajjii kana anarraa fudhadhaa jee kanan itti hojjedhu kana hadiisa jechuun akka nabiin itti hojjete san akka nabiin nuun jee san akka nabiin hojjetee nu garsiise san akka isarraa dhufe sanii jechuudha. kanaafuu hadiisni afaan isinii galuun sharii quraanaati jechuudha sharii quraanaa waan quraana keessa jiru san gajjabeessa malee hin faalleessu ni fassara ni sharraha seerallee dabaleellee ni fide jechuudha. hadiisni yookaan quraanni seeraa hadiisni raawwiidha jechuudha akkaataatti seera rabbiin quraana keessa buuse san raawwatani quraanni seera waliigalaati hadiisni seera dabalataati. mootummaan bar seera oguu baasu seera tokko baasee seera sanirraa ganaa dabalanii hiikanii akkaataatti hojjetamu san addaan qoqqoodanii baasan waan ilma namaatiifuu galee gowwaan asitti inkaaru jira jechuudha. gama biraatiin seerri hedduun ka quraana keessa hin jirre ka hadiisa keessa jiru akka fakkeenya yoon isinii kaase salaataa fi zakaa fi hajjii qofaa miti kun akkaataan isaa hadiisa keessa jira malee quraana keessa hin jiru akkitti salaatan hangi salaatan yeroon salaatan raka'aan isaa cufti hadiisa keessa malee quraana keessa hin jiru. zakaanis akkasuma hajjiinis akkasuma jenne khabiraa ahkaamni dabalataa hedduun wanni hedduun ta quraana keessa hin jirre hadiisa keessa malee fakkeenyaaf wantoonni haraam ta'an ka dhoorgaadha
خاك انتلا في أدادا وجين فودو انتلا في هبوسي وجين فودو حديث خيسة ملي قرآن خيسة نجرو أكسم أمس كل ذي ناب من السباع بننسك الرم فوق أبو نياتشون حرام تون خخوتي وقالوا لتنياتشون حكا چلولي حكا كيرنسا حكا لينچا خنا نياتشون حرام تون حديث خيسة جرى ملي قرآن خيسة نجرو غنك علاتي نياتي سنگرسي سوتا حديث قرآن حديث خيسة نجرو جيچو أكسم أمس أحكام هدو جرى حديث خيسة ملي قرآن خيسة نجري فكينياف أحكامني وني معاملات جان أحكام الإسلام كلها عبادات في معاملات عبادات يجون تكا صلاة يجون تكا زكاة جرخون زكاة مو قسمك أجرا زكاة فطري جرا زكاة هوري جرا زكاة مالك أجرا زكوم ما نكونو قستيسا كسيت القرآن خيسا أداد دانين جرو صلاة صلاة عيد أجرا صلاة استسقاء أجرا صلاة كسوف أجرا صلاة واجب أجرا صلاة سنة أجرا خنا هنداو حديث أدب باسي مملي قرآن خيسا صلاة أجرا كوف أجرا أكسم أمس أحكام هدو لكاومين أمني جرايتو خنافو أبولي سخي يونين سنجو أبولي تيتي يونين سنجو نما ونخون اتفاقات قرآني حديث فرأتو إساء أجج باسي أكم جي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والرسول سنتين أفه فرأتا تالرسول الرئيسين دور كرادو وما أتاكم الرسول جمالي وما أتاكم القرآن جنبير قرآن دوران دبتي فتي أسيت وما أتاكم الرسول جي حديثكم كيجو والرسول سنتين في حديث رسولا كما برات آية براتي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال ربي قدا قال رسولا قدا هاي قال ربي قدون قرآن قجني قال رسولا قدون مال نمني قال ربي نين قدا قال رسولا قدو در كنون جاني نقرأ سن كتاب فيك تكوخيت واسد يداني بهن نجان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال ربي تفك قال رسولا قدون قال ربي قوتي قال رسولا ديدون دنديسو قال رسولا قوتي قال ربي ديدو سندنديسو لچو جين ديمن واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة في زكاة دانين باسو بكون دو ولين دبت آية برات مس أنشكر لي ولوالديك ربي شكروا هذا أبا غلطي فچو أنا هذا أبا ينبيخو ربي قفان بيخار انتاتو لچو وليني غلطون فچو قبض ربيس أكسما هذا أبا خيتيس جيجو أكنا جانين نقرأ إسان خناف حديث ديدو يجون أمنتو مغوتو تديدو حديث ديدون أمنتا غوتو تديدو حديث مرمو يجون إرغما ربي مرمو يجون مال الجنان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأنت كخيستي ولي فوق الأبدل قم ربي قم رسولا ديبس آجا قم ربي كتي ديبس إيستي ربي أغرتي ربي ديبس قم قرآن آيجو قم رسولا آيجو نيس قم حديث آيجو خنافو addaan baasuun hin taatu jara lamaan addaan baasuun hin taatu fakkeenyoon isinii kaase akka namni tokko xalayaa takkasi fidee si dhufe xalayaaniin fudhaa ati immoo sin amanuu quraananiin fudhadhaa ergamaa rabbiin fudhadhu akka jechuuti imaamu ahmad ibn hanbal akka jedhe rabbiin quraana keessatti falyaxzari alladhiina yukhaalifuuna an amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum azaabun aliim waggaaju warri ajaja رسولا ديدن أكا فتنان إسان تفرها صداتني وأجي ربي يتوس يوجو فتنان سمالي جي شركي لجي قلبي ساني خيسا وابوئي حديث إنكارني حلاك مراجي نمني غافا حديث مرمي قلبي ساجي جيرمتي خرم فده ديما وان فده حجته يجو كما إذا لم تستحي فصنع ما شئت يوم قام فتي وان فده وجد النبي عليه الصلاة والسلام جيسا خنافو نمني أن حديث قرآن ملي حديثا فرد أكا عمران بن صحابتي كيريفو ديم قوة جين سنتي خرما لكو خمرمك الله خديبيتشا قتيتيك أبوجو والمرموجو قرآني إثيف حديث الدلقو أجج حديثا فرأتشو أجج رسول ربي صلى الله عليه وسلم فرأتشو قرآني إثيف دبت نمني حديثا إمام أحمد بن حنبل كجي من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة نمني حديث رسول الله ديبس ديدي قرر رجي قارو ملي نفنيجو نمني أمس ابن حزم وانجي
لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة لم نتقوصوا قرآن ملي حديثا فرن يوجي ولي قلت علماء إسلامات كفر أمنتي رابيجي مال ولي قلت قفا آية القرآن هذه سنفيدة رب سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستكنجو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وري ربي كفره وري إرجماسا كفره تكاو ربي في إرجماسا وري الدنباس نبي في ربي وري الدباس قرآن في حديث وري الدباس أولئك هم الكافرون حقا وقت وري كافر إسان كنا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ور ربي تكفر ور كفر عذابت كيسار قبيسني في جاب والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وري ربي تأمني إرجما سات تأمني إرجما ساتي في ربي الدانين باسل قرآن في حديث الدانين باسل ربي غلط سانيني خنافي أكنا جتون يخاجر لتشوت تأمنوا يخاجر لتشوت كفروا ملء فرمات بران قبضو يجو تقوت أمنتي تقو دينان كفرت يجو خنافو فكرانتون عقيدانتون يخاو فرقانتون دين قوتمت دي جرتي يجو نمني قرآن ملي حديثا فرن نجي قوتمت إسلام ما دي يجو أمس وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا قم ربي في قم رسولا خوتا أبو جتين منافقني خسر راقرق لن توا قرتا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون قرآن في كتابة في حكمة قرآن خيست وقا ولده في حكمة يرون دو حديث الرد بتمجي إمام الشافعين كل وان قرآن خيست إرجع كتابة دبتني حكمة جامع دبتميتو حديث رسولاتي أقوى الآية أقوى الأدلة على حجية السنة كنجي إمام الشافعي جيجو خنافو إرجما ربي قرآن إساتو إبسه إساتو نما برسيسه إساتو هجيدان راويسا راوتين وأغرسيسه ولنو تسنين جنو ومربي قرآن ساخي سجيه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ما آية تقنسني أفسروا جايني يا محمد قال ربي قدا قال رسولا قدا يو إسان أمو غرقلا أتي سوان بات نتس الرجرة إسان رت سوان بات شفماني الرجرة وإن تطيعوه أنا نسني أفسروا ديم يو إرقما ربي قالي قوتني تهتدوا وقاسن كتلتني جي وما على الرسول إلا البلاغ المبين سلاو يسرت جيسو ملي ومارت تنجرني أكنا جتشون يوسي يقل أفان أربا الهداية مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كأجلون قال ربي يقولوا داني قال إرقما ربي يقولوا وجه ولدت هداية وليس بالاكتفاء بالقرآن وحده قرآن قفان فقوني متيجو نمني قال رسول الله قولين أكمي قال ربي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إرقما ربي خيست هدأنو غاري سنيجرة هدأنو غاري سنيجرة نمني حديثة اتنهجد وأن حديثة تندلق جي هدأنو سنين قبو يجو خرابراتين لوجيكي يون سنيمي عقلتي نمني قرآن ملي حديثا فرد جي نما إرقام ملي إرقا خنم فرد وكنما جيتي إرقام إني في ديسم ملي إرقام فرد وكنما جيتي إمام مالكي في شافعين كجان السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أجان أكدوني نبي نوح حديثني دوني نبي نوح نمني أبتي نجيبه وري أبتشو دي هلاكمي حديثاس نمني فرأتي نجيبه نمني حديثة دي هلاكم ملي خرابرا وان برانك أبو يجو قنافو ونس نينجل نبليين ما فرطنا وانت كتك آية تكو قبطني آية تكو قبطني تكو ديسو ننتو ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآن خيسة نتوان تكلين إفني جربيني ونون دي قرآن خيسة جرتي جال إيه دوبا ونون دي قرآن خيسة جرتي
hadiisninis quraanuma keessa jira akkitti hadiisni quraana keessa jiru ما فرطنا في الكتاب من شيء جتو واتكل القرآن خيستي نم بفنيتشون تجملة دبني في تتفصيلا دبني جتو ولي غلطي جنرال غوني دبني في تقدم بابني دبني جتو صلاة أجي دبتي أكتي صلاة حديثات دبتي أحكام برا إرجما ربي قالي ساقول أجي قرآن دبتي إرجما ربي تو أحكام حبسن دبتي قرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والرسول سنتين فيك أبدا ترى رسول الله سندور كرا هو ما أجي دبتي أحكام الإسلام والنجرون دي والرسول دفيني في والرسول الرادور كسنيجو أكاتا وجيما وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس قرآن ونسيب بوفنيف أكنا ما شرحي قوتوف أكنا ما الدنبافتوف صلاة هنگت هيك صلاة أغرسيفتوف يروت صلاة أكا أغرسيفتوف أكاتا صلاة وشوف يجو وكان مغرب ركعة سديتي إشاء ركعة فرتو سبير ركعة لمتي زوري ركعة فرتو خنجتو أكسما واي هجيتيس طوافة سعي رمي خذوا عني مناسككم أكان نوجد هنا لا وجد أجي خبر سيسيجو أنا فو أبليين حديثة تدون إسلام ما قوت الددود أحكام تكو حديثة قيسة جرو فكين ياف نما هاتي حركة رامرون بكت الرامرون حديثين هنگمرون حديثين هنگت واحد فنمر رامرون كرشي تكاتو فركس الرامرون هوري هنگمت نمر رامرون ما حديثاتو وان حرام هدو حديثاتو إبس أكاتا تهجتم ومثلا ربين قرآن خيسة دبته وقت تهجتم حديثايب ملتوليك أما هدو حديثايب جنتا في إبدا سفاسا هدو من حديثايب ودو واي آخرا هدو حديثايب قرآن الرامت هجين من هجتو سوابسي ونكنا ودل غلطة هنگنك أبدي ذكرين أكنا غلطة هنگنك أبدي دعائي كتغورة سينا أخلاق نبي سينا نبي أكاتا تهجين جرينيا أحكام وجين جرينيا خنقوتون حديث خيس جرايجو خنافو بلين غيا تكون سنت اللين ديريسو شبهات ثاني ان شاء الله ربي فدي يرو برات ست سني ديبنا جدودان يو نمني غافي قبو جراته نما غافي قبو فيس چراني خننا نما وان كان خيست شبهان سبره جرتو يچو خنافو ونتون وان همتودا لافتو سنتين فكاتيني وان اسلامما ديغودا نصف اسلامما ديمت غوتو اسلامما ديغودا نمني حديث رسول انكاره اسلامما غوتو تنكاره اسلامما غوتو ديدي كفرس امنتار رايس بيجو دونفتي نمني توكو والله عذري نسا غودموني مالا نما كفرسيسو في وجي كفرسيسو ندا خنافو وجين كن وجي نما كفرسيسو يان كن ياد نما كفرسيسو حديث رسول قرآن إيسا تفسر حديث رسول الله صحابة فسر وخاو سلف الصالح فسر أكا سلف الصالح فهمت أكا سلف الصالح فسرت فسر يومو نمو أنما فسر تجي بوتوت نمنو ندنو متمتا شيخة تايجو خنافقا واني ميديا خليس واني مبيني نمو بيتو يعني دعاة نما ياد دبلتاك أبو جراتي نخننا في ومسا يام La costa potrebbe bene. Non mi sembra vero. يام جرو قبيام خنافو إن شاء الله يادا نمني يادا دبلو قبو نخننا في ونتون وان أردو في سنتين فكاتين أما درا نما تكوني غافي أسرت غافتني جراني
eenyutu quraana malee fudhadhu yennaani quraana eenyu si fidee jaaniin sahaabaan na fidee je hadiisa hoo eenyu fide hadiisa sahabaa fide tokko qeebaltee akkamitti tokkoon qeeballee namni tokko ergaa lama si fidee ergaa tana niin qeebalaa tabiraan qeebaluu jechuun ni taati hin taatu jechuudha. Kanaafuu TikTokni xiyyaa saariyaa amma dura hin qeebaluu duratti hirmaadheen turre waan ta'eef kanaafuu inshaallah arraaf asumatti isinii goolabna inshaallah yoo rabbi fedhe guyyaa biraa gaafiilee keessaniis qabannee isinii dhiyaanna wanni yaada kana fudhadhee yaada kana asirratti isinii dhiyeesseef mee waan haala miidiyaa kanarratti waan deemurraa ergaa waan irratti isinii hirmaadhu yaada kana dhaannaan irra hedduun namaa waayuma hadiisa malee quraana malee hadiisan qeeballuu kana karaa adda addaatiin kennatan kaan waa'ee dajjaalirraa jaa kaan waa'ee muuziqaan halaalii warra jiru irraa jaa kaan warra ulamaa'ii arrabsu